Magaalaan Dirree Dhawaa jalqabamu irraayyuu garamittuu waan hin daangeffaminiif tumaan heeraa kun raawwii hin qabu jechuudha. Kanaaf rakkoon magaalaa tanaa amma boodallee furamuu hin danda'u jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Baarkoo Miidiyaa nagayaas hin daganne akkami nagaya fayyaa isiniin jecha akkuma ammaan dura barruulee garagaraa isiniif dhiyeessaa turretti arras barruu addaa dhimma Dirree Dhawaa irratti qabannee isiniif dhufneeti jirraati. Miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa like, share fi subscribe godhaanuu hordofaan affeerraa teenyatti kabajaati. Bu'uura heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itiyoophiyaa keewwata 46 keewwata xiqqaa tokkootiin mootummaan federaalaa naannoleedhaan kan ijaaramedha. Bu'uura kanaan akkaataa ulaagaawwan heerichaa keewwata 46 keewwata xiqqaa 2 jalatti tarreeffamaniin naannoleen miseensota mootummaa federaalaa ta'an 9 keewwata 47 keewwata xiqqaa 1 jalatti tarreeffamaniiru. Saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni naannolee 9 kanneen keessa jiraatan yeroo kamiyyuu naannoo mataa isaanii hundeeffachuu akka danda'an tumaa heerichaa keewwata 47 keeyyata xiqqaa 2 jalatti himameera. Magaalaan Dirree Dhawaa kana keessa hin jirtu. Osoo naannoleen Somaalee fi Oromiyaa hin hundeeffamin durayyuu maddaa fi hiikoo maqaa Dirree Dhawaa jedhu kana ilaalchisee saboota kanneen lamaan jidduu waliigalteen akka hin turinitti himama. Bara 1983 yeroo mootummaan ce'umsaa hundeeffamu immoo gaaffiin saboota lameen kanaa gara gaaffii abbaa biyyummaatti ol guddateera. Magaalaa Dirree Dhawaa irratti gaaffiin saboota lameenii sadarkaa ol aanaatti kan ce'e labsii lakkoofsa 7 muraa 84 saboota, sablammootaa fi ummatoota hiikoo kennuu fi ulaagaawwan mootummaaleen naannoo itti daangeffamuu qabu ibsu erga baheedha. Naannoleen lameenuu ulaagaawwan labsii kana jala taa'an bu'uureeffachuun Oromiyaan magaalaan Dirree Dhawaa gara kiyyatti daangeffamuu qabdi yoo jedhu, naannoon Somaalees immoo gara naannoo isaanitti akka daangeffattu gaafataniiru. Labsiin kun saboota, sablammootaa fi ummatoota garagaraa 63 adda baasee mootummaalee naannoo 14 kan hundeessedha. Osoo tumaaleen labsii lakkoofsa 7 muraa 84 sirnaan sirritti hojiirra ni oolatee silaa yoona magaalaan Dirree Dhawaa naannoo Oromiyaatti yookaan naannoo Somaaleetti daangeffattee jirti. Hanga gaaffiin naannolee kanneenii bu'uura seeraatiin deebii argatutti jedhamee itti yaamamni isaa mootummaa federaalaaf ta'ee hanga bara 1985tti bulchaa mootummaa jiddugaleessaa irraa ergamuun bulaa turte. Official who administered Dirree Dhawaa were appointed by the central government. There is no document denoting the expressed will of the two regions in inviting the federal government to handle the dispute. Walta'iinsa naannolee lamaaniitiin labsii kana keewwata 2 keeyyota xiqqaa 5 jalatti magaalaan Dirree Dhawaa bara 1985 hanga 1987 bulchiinsa yeroodha the provisional administration ta'uun hundeeffamtee jirti. Heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itiyoophiyaa guyyaa 15 baatii 12 1987 bees dubbii magaalaa Dirree Dhawaa tanaa furmaata osoo hin kenninin hafeera. Bu'uura labsii armaan olitti ibsameen akka naannoo tokkootti miseensota mootummaa federaalaatti hin dabalamne yookaan sababni gahaan ni jiraata yoo ta'e magaalaa of dandeessee ofiin of bulchitu hin goone. There was no self-administration. Heerichi manni maree bulchiinsa magaalichaa mootummaa federaalaatiin hundeeffamuu akka danda'us hin ibsine. Erga heerri bahee hojiirra ooleen boodas bu'uura tumaalee heerichaatiin dubbii magaalaa Dirree Dhawaa kana hiikuuf tattaaffiin godhame hin jiru. Osoo ta'e illee heerichi furmaata ni laata gaaffii jedhuutu ka'a. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee jidduutti magaalaa kana ilaalchisee falmiin jiru naannoo kiyyatti daangeffamuu qabdi kan jedhudha. Akkaataa wal dhabbiin daangaa mootummaa naannolee jidduutti dhalate itti hiiku heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itiyoophiyaa keewwata 48 jalatti tumameera. Bu'uura kanaan daangaa ilaalchisee gaaffiin yoo ka'e jalqaba waliigaltee naannoleetiin yoo dadhabame immoo mana maree federaalaatti dhiyaate manni marichaas yeroo waggaa 2 hin caalle keessatti murteessuu akka qabu keewwata 48 keewwata xiqqaa 1 fi keewwata xiqqaa 2 jalatti tumameera. Mata dureen tumaa kana jijjiirraa daangeffama jedha. Tumaan kun erga daangeffameen booda falmii daangaa ilaalchisee ka'u kan ilaallatudha. Akkuma armaan olitti ibsuu yaalletti bu'uura labsii lakkoofsa 7
muraa 84tiin daangaa mootummaa naannolee adda bahee daangeffamee jira. Yeroo heerichi labsamu sanatti naannoleen saglanuu daangeffamanii jiru jechuudha. Kana irra dhaabbachuun heericha keewwata 47 keewwata xiqqaa tokko jalatti naannoleen sagal adda bahanii tarreeffamanii jiru. Magaalaan Dirree Dhawaa jalqabamu irraayyuu garamittuu waan hin daangeffaminiif tumaan heeraa kun raawwii hin qabu jechuudha. Kanaaf rakkoon magaalaa tanaa amma boodallee furamuu hin danda'u jechuudha. Chaartara bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa labsii lakkoofsa 416 muraa 96 mana maree bakka bu'oota ummataatiin bu'uura heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 55 keewwata xiqqaa tokkootiin gaafa guyyaa 23 baatii 11 bara 1996 yeroo jalqabaatiif baheera. Manni marichaa seensa labsii kanaa irratti akka ibsetti barbaachisummaan chaartarichaa rakkoon magaalaan Dirree Dhawaa furmaata fuullaa seeraa waa ta'e hanga argattutti magaalichi yeroodhaaf ofii isiitii akka of bulchituu fi jiraattoota magaalichaatiif aangoo ofiin of bulchuu akka qabaataniif bu'uura seeraa kaayuuf akka ta'e ni hubatama. Chaartara bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa labsii lakkoofsa 416 muraa 96 kan ba'e rakkoon magaalichaa wal qabatu fuulla'insaan hanga furmaanni itti kennamutti qofa akka ta'e ibsameera. Manni marichaa bu'uura heeraatiin furmaata jedhamu barbaachuu irra labsii kana fooyyeessan baasuu filateera. Chaartara kana fooyyeessuuf labsiin lakkoofsa 483 muraa 98 baheera. Isa fooyyee kana fooyyeessuuf immoo labsiin lakkoofsa 514 muraa 99 gaafa guyyaa 14 baatii 5 bara 1999 fi labsiin lakkoofsa 536 muraa 99 gaafa guyyaa 16 baatii 11 bara 1999 bahaniiru. Kanaaf sababa hin beekamneef wanti yeroodhaaf jedhame kan dhaabbataa ta'uuf akka deemu dheerina yeroo erga dhimmi kun irraa jirurraa tilmaamuun nama hin dhibu. Dubbiin kanaaf gaafa naannoleen daangeffaman sanadha. Akkuma olitti ibsame magaalattii of dandeesse taatee akka bultu hanga gaafa 1985 murtii mootummaa ce'umsaatiin gaafa bara 1985 hanga 1995 immoo murtii labsii lakkoofsa 7 muraa 84 keessatti kennameedhaan. Sana booda hanga ammaatti immoo chaartara labsii lakkoofsa 416 muraa 96 manni maree bakka bu'oota ummataa bu'uura heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 55 keewwata xiqqaa tokkootiin baaseedhaan gaaffiin guddaan manni maree kun seera akkanaa baasuuf aangoo ni qaba tan jettudha. Heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 55 keewwata xiqqaa tokko jalatti manni maree bakka bu'oota ummataa aangoo seera baasuu kan qabaatu daangaa aangoo heerichaa mootummaa federaalaatiif kenname keessatti qofa akka ta'e tumameera. Dhimmoonni aangoo mootummaa federaalaa jalatti kufan immoo heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 51 keewwata xiqqaa tokko hanga 21 jalatti tarreeffameera. Manni maree bakka bu'ootaa daangaa kana keessaa bahuu hin qabu jechuudha. Heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 51 keewwata xiqqaa tokko hanga 21 jalatti mootummaan federaalaa magaalaa tokko filatee kan federaalaa gochuu akka danda'u yookaan immoo ofiin akka of bulchitu murteessee seera baasuun hundeessuu akka danda'u yookaan aangoo akka qabu wanti tumame hin jiru. Kanaaf manni maree bakka bu'oota ummataa mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa magaalaa fi jiraattonni magaalaa ofiin akka of bulchan taasisuuf aangoo seera baasuu osoo hin qabaatin chaartaroota armaan olii baasuun isaa bu'uura heeraa kan qabu miti. Bu'uura kanaan mootummaan federaalaa daangaa aangoo kana keessatti magaalaa kamiyyuu namooma seeraa gonfachiisee magaalaa of dandeesse gochuun dhaabuu yookaan hundeessuuf aangoo hin qabu. Barruu xiinxala seeraatiif filachuun isiniif dhiyeessine tan gorsaa seeraa beekamaa Abukaattoo obbo Abdul Jabbaar Husseentu waggaa 9 dura barreessee ture yoo ta'u waggoota muraasa dura lubbuun isaa darbuun gaddaan laphee uummata Oromoo kan cabse akka ta'e yaadannoo yeroo dhihooti. Rabbiin rahmata haa godhuuf jenna. Xiinxala heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa dabalatee labsiilee fi dambiileen dhimma bu'uura hundeeffama bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irratti maal akka ja'anii fi xaxama jiru addaan baasuun hubannoo uumuuf daran nu gargaara jechuun bifa armaan oliitiin isiniif dhiyeessine kanaan daran hubannoo akka argattan abdan.
kan heeraa fi seeraa kana yoo ta'e galmeeleen seenaa hoo dhimma dirree dhawaa irratti maal akka akeeyitu irratti kurfii biraatiin hanga walitti deebinutti fuula Facebook fi chaanaala YouTube kan miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa follow, subscribe, like fi share godhuun wal biraan gahaanu hordofaa isiniin jenna.